uffata aadaa uummata godina addaa saba Oromoo Wallooti baay'ee hawwataa ture kan dhiirota kan dubartootaa immoo maal fakkaata isaan sin daawwachiisa amma. Maqaan kiyya Madiinaan Rooseen jedhama. Asuma Kamisee keessan jiraadha. Kan hojjedhu shubbisaan ga'een hojii kiyyaa shubbisaa. Amma uffatoota aadaa kan dubaraati kan nuti agarsiisuudhaaf as jirtu nuti agarsiisuudhaaf qophaa'adha. Kamirraa jalqabnu asii jalqabnu? Asirraa jalqabnu. Kuni sordiyyaa jedhama. Dubartoota heeruman kan fuudhan kan uffatan. Kuni gubbaarraan kan uffatamu akkasitti hodhameeti. Kuni inni asii kuni gara duubaa ta'eeti akkanatti kan uffatamu. Inni xilatii qabu kun gara duubaatiin ta'a. Qabu kun gara duubaatiin akkasitti ta'eeti. Akkasitti ta'ee uffatama jechuudha. Innaa kana fakkaata. Kun immoo kan jalatti hidhatan akkanani amma uffadhe kana kan aanaa baateeti garuu aanaa baateeti kuni akkasitti godhatame baalamuus jedhama. Kun akkasitti hidhatame jechuudha. Akkasitti hidhatame kana immoo kun sabbata jedhama. Sabbata kana irraani kan hidhattu kana goote jechuudha. Kana kan uffattu dubartii heerumteetu kan uffate jechuudha. Gumee kana immoo itti godhatti. Isarraan harkarratti godhatti. Harkarratti godhatti. Innaa kana fakkaata. Maali baalamuus an jette maalidha? Maaliif baalamuus jedhama? Baalamuus kan jedhame kana qaba agartee? Kana qabaaf kanaaf baalamuus jedhama. Maqaan kanaa mogga'aafi? Hambiraates jira jechuudha ani kuduraa fi fuduraa biraa qabu. Innaa kana fakkaata. Kunis kan uffatamu aanaa baatee keessa ta'ee hajoollee dubaraatu uffate jechuudha. Kan qaadhimaa qabus kan qaadhimaa hin qabnes kan inni uffate jechuudha. Garuu akkamitti kan adda baasnu kan qaadhimaa qabdu gumee kanan godhatti. Kan qaadhimaa qabdu jechuudha. Birra qurxus hin godhatti, fasasees hin godhatti. Kan qaadhimaa kanas ni godhatti. Kan qaadhimaa hin qabne immoo maaliin adda baati gumee kana hin godhattu hajoolleen dubaraa jechuudha. Yoo qaadhimamte kan gumee godhatu garuu fasasee isarraa godhachuu ni dandeessi birra qurxus hin godhatti. Garuu inni baay'een kan adda isaan taasisu hajoollee dubaraa fi hajoollee qaadhimaa qabanii fi hajoollee qaadhimaa hin qabne quboo kan jedhamu jira. Quboon 5 mahatabaani kan hidhatamu asirratti yoo hidhatte isheen qaadhimamteetti jechuudha. Akkasumatti uffannaa isaanii ilaalanii kamtu qaadhimame kamtu hin qaadhimamne. Fakkeenyaaf dargaggoon tokko hajoollee dubaraa takkee qaadhimuu barbaade isheen quboo 5 godhatte sun qaadhimaa qabdi jechuudha. Isheen godhanne san isheetti bareedde san barbaaddatee qaadhimataa jechuudha. Ishii san tuqu kam jedhee tuqa. Kun immoo dawaa caffaa kan jedhamu jira. Asuma Kamisee keessatti garbii kan jedhamu jira san keessatti kan uffatamu. Innaa kun gubbaarraan kan godhatamu gondobbee jedhama. Akkasitti kan uffatamu. Akkasitti jechuudha. Akkasitti kan uffatamu. Kun immoo sabbata jedhama. Sabbata kana garuu kan hidhattu ishee fuute kan sabbata hidhattu. Isheen hin fuudhin sabbata hidhattu torbii kan jedhamu jira. Torbii hidhatti jechuudha. Inni jalaa immoo cafee jedhama. Cafee jedhama kun akkasitti diigamee kan uffatamu. Akkam ta'a seete kun yoo dheertuu taate akkasitti dheereffatte yoo gabaabduu taate immoo akkasitti gabaabsattee hidhatti. Kun kan asiin mul'atu kun gara keessaa ta'a jechuudha. Akkasitti kan uffatamu. Kun dawaa caffaa keessatti kan uffatamu jechuudha. Kun immoo aanaa jiillee keessatti harxummaa kan jedhamu achitti kan uffatamu. Kunis akkasumatti cafee jedhama. Kan adda isa taasisu farxi kanaan. Innaa kun adda isa taasisa kanaa wajjin jechuudha. Kun immoo diimaadha. Kun akkuma agartu kana. Kunis kanaa wajjin wal fakkaataa kan gubbaarraan uffatamu jechuudha kuni. Garuu amma yeroo baay'ee iddoo garaagaraatti olaaltu uffata naannoo Kamisee jedhame bifa garaagaraatiin isa kanaan odoon taane kallattii wanni garaagaraatiin hojjetamaa jira. Inni sun akkami adicha afaan ogaa laaltu? Suni adicha guddisuun baay'ee gaarii osoo ta'uutu garuu aadaa keenya keessatti kun inni uffatamu orjinaaliin kun osoo jiru san uffachuun xiqqoo namatti wanni jedha garuu osoo kana uffatanii irra nu bareedaniif jechuudha. Aadichi sirriin isaa kan yeroo as geenye kuni buzuqzuq jedhama. Buzuqzuq jedhama. Aanaa Kamisee kana keessatti kan uffatamu dawwee kan jedhamu gadi uffate. Hajoolleen dubaraa yoo kana qofa uffatte qaadhimaan qabdu jechuudha.
Irsas hin qabdu qaadhimaas hin qabdu jechuudha. Kana qofa. Kana qofa yoo. Kana immoo irraan hidhatte qaadhimaa qabdi jechuudha. Garuu tuni waan baay'ee qabdi. Tuni kan qabdu kana qaadhimaa ishee nama qaadhimamte tuni yoo gurraacha kana gadi goota hidhatte qaadhimaa ishee jaalatteetti jechuudha gurraacha kana. Kana immoo diimaa kana yoo gadi gara geeshite hidhatte qaadhimaa ishee tuffatteetti jechuudha. Kun. Hin danda'amaa garuu akkas. Een godhan hajooliin yoo qaadhimaa ishee san afaaniin dubbachuun hin danda'amu biyyanatti. Abbaattu nama laalaa qaadhimaa fakkeenyaaf mucaan abaluu intala kan kee jaalateeraa na qaadhimsiisii jedhaan. Ishii tole jedhameen kan nama gaaf dibaa kanan hidhatte yoo muciyyatiin irra turte gaafa son ta'in tureenya guddinaan osoo ishiin fuudhin yoo gurraacha kana gadi gara geessite qaadhimicha jaalatteetti jechuudha. Yoo kana immoo gadi gara gashite diimaa kana qaadhimaa ishii tuffatteetti jechuudha. Nama akkasiitu jira. Garuu ammaati isaa asitti natti wanni jetteen kana jechuudha. Waan akka uffannaa ta'e tokkorraa kan uffatan jiran Oromiyaa keessatti ijoolleen televezyiidhaan nan arge jechuudha. Osoo san uffachuu dhabaatanii baay'ee namatti tola. Kun osoo jiru osoo biyya kana keessatti kun osoo jiru aadaa keenya guddisuun baay'ee nutti tola. Baay'ee isaan jaalannaa nuufaa jiraataniiti. Garuu aadaa sirrii kana yoo uffatan irra bareeda. Ana kana uffatanii jedha kana fakkaata. Garuu bakka kanatti waan naan galle tokko amma qaadhimaa ishee akkas gadi gargashite uffachuu ishee odoo agarsiiftu deebi'anii wal fuudhuu waliin jiraachuu danda'u moo achumatti dhaabata? Jechuun yoo ishiin gaduma gara gashitee kana uffachuutti baay'iste hin dhiisu qaadhimichi. Nama abi kan jaalate qabdi jechuudha afaan hin dubbatamu. Amma bar kana yoo gadi gara dawweetti garuu kun kana godhamu. Yoo kana gara gashitee gadi uffatte baay'iste Baqa hiroonni ishii abaluun qaadhimaa ishii tuffatteetti jedhameen haasawwama hin dhiise jechuun innis qaadhimaa abii barbaaddata isheenis immoo kan jaalattu fuuti. Dhiibbaan irratti taasifamu maatiidhaanis maaliinis hin jiru. Inna kana fakkaata. Inna inni ani godhadhe kun immoo amma kuni nadhoo heerumte kan godhatu akkanatti kan uffatu ishee heerumte kun sabbata jedhama kun immoo cafee jedhama kun immoo gondobbee jedhama jechuudha. Inna kun immoo hudhaa jedhama. Kun kan hudhaa jedhamu baalli wanniin hudhaan kan nyaatamu jira. Kun san fakkaata. Akkasitti kanuma fakkaatanii quncisameeti kan nyaatamu jechuudha. Mogga'aa saniitiif kun hudhaa jedhame jechuudha. Innaa kana fakkaata. Kun immoo gumee baateeti. Isaan heerumanii kan godhatanii. Inni adda kiyyaa irraa kun immoo dirii jedhama. Dubara heerumte kan kana godhattu fi kan qaadhimaa qabdutu kana godhate jechuudha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya uffatoonni aadaa uummata godina addaa saba Oromoo Walloo kan dubartootaa kana fakkaata baay'ee hawwataadha dhugaa dubbachuuf akkuma ishiinis kaafte egaa uffatoota aadaa keenya yoo sirriitti kunuunsine aadaan keenya sirriitti kunuunfamaatii dhalootaa dhalootatti darbaatii deema ammayyeessuun gaarii ta'ee garuu isuma aadaa sana gadhiisuu odoo baatee gaariidha inni jedhu ergaa ishii sana akkuma jirutti qabanne mee sirba tokko daawwattoota keenya nu affeerite nagaatti waliin jennu.